kabajamtoota daawwattoota keenya Dream Media Raadiyoo yeroo kanaaf qabannee isinitti himnaa hodhu waliina Anwaaqoo bultee waa'ee kiyyaan biliseef qaaduuti. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa tarbaayinii shanaffaa anniisaa maddisiisuu eegale. Tarbaayinii shanaffaan tarbaayinoota yaalii humna maddisiisuu dura milkaa'inaan xumuranii hojii ijoo isaaniitti seenuuf qophii ta'an keessaa tokko yoo ta'u yaalii xumuruun humna anniisaa maddisiisuun eegalutu himame. Tarbaanota 11 caba bishaan hunda gara anniisaatti jijjiiruun humna meegawaattii 400 maddisiisan keessaa tarbaanonni 5 dandeettii humna maddisiisuu qabatamaan hanga meegawaattii 401.26 maddisiisaa jira. Waajjirri qindeessaa hidha haaromsaa akka jedhetti tarbaayinii ja'affaan yaalii hojiitti galchuu marsaa dhumaa taasifamaa jiraachuu fi tarbaayinii kun dhiyeenyatti adeemsa yaalii keessa darbee anniisaa maddisiisuu akka eegalu beeksisan. Waliigaltee Ankaaraa Itoophiyaa fi Soomaaliyaan marii teeknikaa marsaa itti aanu bitootessaa 2025 ni gaggeessu jedhame. Dhimma hojiirra oolmaa waliigaltee Ankaaraa irratti marii marsaa jalqabaa guraandhala 17 Tarkii Ankaaraa keessatti gaggeeffame hordofuun mariin teeknikaa marsaa itti aanu bitootessaa 2025 akka gaggeeffamu beeksisan. Guyyaan yaadannoo wareegamtoota 88 guraandhala 12 Finfinneetti kabajame. Ajjechaa suukkanneessaa jiraattonni magaalaa Finfinnee irratti weerartoonni waraanaa faashist Xaaliyaan guraandhala 12 bara 1929 raawwatan hordofee guraandhalli 12 waggaa waggaan yaadannoo wareegamtootaa jedhamuun kabajama. Abrahaam Dobocii fi Mogosaas Gidoom ajajaa waraanaa Xaaliyaanii kan turan Rudolf Graziaan irratti boombii darbachuu hordofeen lammiileen 30 ol ajjeefamuu fi ajjechaa raawwatameen abbootii amantaa dabalatee dargaggoota qondaaltota waraanaa fi hawaasni hedduun ajjeefamuu seenaan ni caqasa. Afayyaa'ii mana maree Federeeshinii Itoophiyaa Agenyaw Tashaagar Afayyaa'ii mana maree Federeeshinii Raashiyaa Valentina Matveekoon marii taasisan. Raashiyaan michuu tarsimoo Itoophiyaa ta'uu kan dubbatan Agenyaw Tashaagar Itoophiyaan hariiroo kana daran cimsuu fi guddisuuf kutannoo qabaachuu ishee seeran. Itoophiyaan teessoo waajjira muummee gamtaa Afrikaa ta'uu isheetiin hariiroo Raashiyaan Afrikaa waliin qabdu addatti Itoophiyaa michuu tarsimoo Raashiyaa taatee kan jedhan Valentina Matveekoon hariiroo biyyoota lamanii daran kan cimsu Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uu isheeti jedhan. Obbo Agenyaw Tashaagar jila kanaan badhaasa nishaanii badhaafamaniiru. Badhaasni kun Itoophiyaan erga sirna federaalaa hordofuu jalqabdee afayyaa'in mana marichaaf kennamuu isa jalqabaa ta'uu ragaan mana marichaa argame ni mul'isa. Eertiraan himata pirezidaantii Itoophiyaa duraanii haaluun Itoophiyaan madda rakkoo gaanfa Afrikaati jette. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Mulaatu Tashomee Eertiraan waldhabdee gurguddaa gaanfa Afrikaatti mudatan hunda keessatti hirmaatte ammas walitti bu'iinsa biraa kakaasuuf hojjetti jechuun himatanii turuu Aljeeziraan gabaaseera. Kanuma irratti hundaa'uun ministeerri odeeffannoo Eertiraa himannaan pirezidaantii Itoophiyaa duraanii haaluun rakkoowwan kumaataman gaanfa Afrikaatti mudataniif maddi Itoophiyaadha yeroo jedhan Eertiraatti quba qabuun furmaata hin ta'us jechuun dubbatan. Daawwattoota keenya oduusaa kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen kana turan qophii keenya hafan waliin turtii gaarii.